Marii ammaa kana by design itti yaadeetiin eegalchiise kan akka beektaniif. Waa lama irratti marii kan qabu. Tokkoffaa biyya keenya keessatti nagayaa barbaachisaa. Humnoonni wal lolaa jiran mootummaa irraa kaasee lolaan biyyi ijaaramu waan hin jirreef kaleessas dongora jechaan turre har'a dongora ta'uu isaanuu gubatanii waan arganiif gara nagayaatti haa dhufan. Kaja'u kaaftee jirra kun marii guddaa kaasee jira. I'm glad kaasuu isaatti immoo ittiin gammada. Itti yaadeetiin maaliifi wantoota hedduu callisaniitu yoo ka deeman taate hin ta'u. Meeritiin isaa sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Warri mootummaas ilaaluu qaba. Qabsaa'onni keenyas ilaaluu qaban akka hawaasaatti. Dhumaatiin Oromiyaa keessatti deemaa jiru, wal fixiinsi deemaa jiru, waan nu dhukkubsu alatti, caalatti fuuldurri dhufaa jiru baay'ee waan na sodaachisuuf dhimmoota kanaan dhodhoo isaan maaliin fayyiftu akka jedhamanitti dhodhoo isaadhaan bira dabruu osoo hin taane rakkoo Oromiyaa keessa jiru ifatti baafnee irratti mari'achuun uummata kanaaf barbaachisaadha jedhee waan hin amaneef marii kana immoo yoo akka kiyyatti gogaansa naacha ta'e taate malee namni kun kaasuu waan sodaatuufin kaase tokko kana. Lammaffaan akeen ittiin deemnu ifaan ifa ta'uu waan qabuuf fafakkeessaa wal sobaa uummata kana sobaa deemuu hin qabnu. Kanaaf nu akka paartiitti irratti marreennee ejjennoo fudhannee ejjennoo dur qabnu kana deemnee mirkaneeffanne waan qabnu uummata kanaaf kan ta'u saba kanaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa kan uummanni Oromoof sabaaf sablammoonni qeefii irratti ifiin bulchan biyya immoo waliin bulchan dhaabuu qabna kan jedhu yaada dhiyeessinee jirra jechuudha. Kana irratti hiriyoonni kiyya dhukkeen irraa kaasaa jiru. Kuni bareedaadha. Barbaadeetiin jechuudha. Now we are talking. Amma Oromoo keessatti amma Oromoon waa'ee Oromoo haasawuu eegalee jira jechuudha. Manadhaa keessa teenyee wanni ilaalaa turre Oromoon waa ofii dhiisetti waa'ee Ormaa laala. Waa'ee Ormaa haasaa ture. Maal nu rakkoo dhabneeti? Maal nuti rakkoo dhabneeti? Namni keenya dhumaan jiru ka dhumaati Ormaa boo'uun gaarii. Ofii boo'uu qaba namni. Qabsoon teenya dagamtee rakkoon uummata keenyaa dagatame qabsoo Ormaa goonni keenya dagatame goota Ormaa lalisuu irra turame namni. This is not acceptable. Sabni guddaan akka Oromoo dhimma isaa mari'achuu qaba. Oromoof dabartu malee nama biraatiif naannoo sana hin dabartu. Kan isaan wal tuffataniin uummanni keenya dhumaa jira. Na amani Oromoon yoo nyaatame dhaabbilee Oromoon nyaachisa. Isaan wal mu'anii Abiyyi yoo lammaadhaaf hin mu'amin lammaan Abiyyiif yoo hin mu'amin namni ganda malee dhalatee hin jiru. Namni naannoo malee dhalatee hin jiru. Namni balbala malee dhalatee hin jiru. Namni gosa malee dhalatee hin jiru. Oromoon gosatti galti. Oromoon gandatti galti. Oromoon naannootti galti. Gaaf sana gabaabaa wal dhoowwe tagaamu. Trust me. Gaaf sana roorroo walirraa dhoowwuudhaaf hundushii gaangistara ijaarratti walitti namni ta'a jechuudha. Dantaa Oromoo እንዳጋጣሚ የድሮና የአሁኖች የመንግስት ባለስልጣን ስለ ክቡር ጀዋር መሐመድ ቢጠየቁ ይህን የሚመልሱ ይመስለኛል። በመጀመሪያ መንግስቱ ኃይለማርያም መንጌ ጀዋር መሐመድ ለኔ ጀግናዬ ነው። አጼ ምኒልክ ለኔ ጀዋር አይደለም ፋኖ ጀግኖቼ ናቸው። ኃይለ ሥላሴ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቀጥል። ለኔ ጀዋር አይደለም አብይ ጀግናዬ ነው። አብይ አህመድ አሊ ይቀጥሉ። ለኔም ጀግና ነው ግን በስልጣኔ እንዳይመጣብኝ። በመጨረሻም ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኤችዲ ጀዋር መሐመድ ለኔ ጀግናዬ ነው።